السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا على قداتي قداني لكبا أرومو قدا كمد ديتاني لانو دردبتني قدا كمدتي نمي توكو ديتاني لانو دردبتن واني نخيسة جرو كمين نايم دردبتني بجان كي يلو كستي جرا أنا فقون الراجرة سني برجرا أرومون جرمان جرتو مالغو جرتني هنغني لو كستي أخي ما خيسة جيسو جرو خبايسا مال كبا مال بيو برديتاني نالالتن نباساتي بديدة لكي مالي إني بديدة كنكب مخلوقة تكب بيخو ربي سنو مسودان أنا كابو جاوية لا ربي جامو جاوية نكالي أنا مجامدين وناسي ما خيسة جرا داداني لكوا برنجرو فقوم براجرا ما تكبنو فندندو Oromoon Jarman jirtanii eessa jirtanii maal godhu jirtan mucaa dheeytanii maaliif naan laalle mucaan kiyya mana hakimaa jira dubbisuun tullaa barakaatu mana haadha gadaati gadaani dhukkubaa Oromoon Jarman. Taajuun guyyaa guyyaan du'aa oolaa. Taajuun ji'a ji'aanii du'aa. Taajuun waggaa waggaadhaan du'aatiin jiraata. Hiluwaa duutee ofirraa arrafattee saniin gahuu yoo jennu dhugaadha jechuudha. Waa madaallee malee hin jennu jechuudha. Harreen tana achi maneedhaa san keessatti ofii isaatii dararaa keessa jira jechuudha dhukkubsataa. Harreen tana garuu dhalli isaa kan akka maleedhaan ilkaaniin ciniinnatee bahaariin keessa baafatee biyya Jarman fidate dhalli isaa isarraa adda bahee firaadhaan adda bahee Oromoon hundirraa dheessee kophaa isaatiitti baadaa wajjiniin rakkachaa jechuudha. Harreen tana garuu dhibameetiin mana yaalaa jira jetti. Haadha tana bar. Haadha bar. Way haadha bar. Haadha garaan hin danda'u kunoo maraachaati jirti. Oromoo kutaa 11 haadha tana fayyisaa lapheesii kan dhukkubsataa jiru kana jechuudha. Akkuma haadha teessanitti ilaalatii haadha tana fayyisaa lapheesii dhukkubsataa jiru jechuudha. Akki Taajiin hojjete akkanaa miti dhugaadha. Garuu daa'imni miskiinni kun jechuudha waan isa hin galchin waan isa dhimma isa hin ilaalleen qaxxaamaa jira jechuudha. Saatii silaa itti barumsa isaa barate saatii silaa itti jijjiiramutti daa'imni kun qaxxaamaa jira jechuudha. Hojii isaa maletti balleessaa isaa maletti jechuudha. Oromoo takka bicha dhufee na laalee yoo inni jiru dhugaa rabbii imimmaan koo qabachuu dadhabe jechuudha. Imimmaan koo qabachuu dadhabe jechuudha. Oromoon Jarman keessa jiran dachaa dirribiidha. Garuu nama quufan akka barbaadeef godhe namni achi ilaalu hin jiru. Osoo inni rakkatee garuu Taajuu dubbee namni isa bira dhaabatu hin dhabamu jechuudha. Oromoon kutaa hundaatii isa bira dhaabata. Garuu har'a micayyoo kichuu ol deemaa jirtu. Kichuu isii kutee bakkeetti isii hambisee jechuudha. Hinaaffarraa kan ka'e. Argitanii namni barumsa hin qabne akka kana jechuudha. Nama guddatee bichaa chillaalina. Guddatee bichaa chillaalina jechuudha. Qalbii qabaa jedhaa ilaalaa malee. Artistiidha guddaadha nama guddaadha miti inni kun jireenya isaa balleessi jireenya nama meeqaa balleessi amma Taajuun jireenya haadha manaa isaa tana hiluwaa rabbisiidha haaraaramu balleessaa isii hunduma rabbisiidha faadhiisu dilii qabdu hundaa rabbiin warra jaannataarraa si haa godhu jireenya isii balleessi jireenya mucaa isii balleessi mucaan isii suni haadhaaf abbaa malee guddate jechuudha. Mucaan kun jireenya isaa badeera jechuudha. Sa'aatii itti silaa baratutti. Sa'aatii silaa itti waan guddaa hojjetuu danda'utti. Kunoo mana dhaatti qaxxaamaa jira. Haati tun immoo iyyuu sababa isaatiin jireenyi isii bade. Mucaan kiyya maal ta'e na jetteet halkanii guyyaa makaraa siqaa isii keessa jirti jechuudha. Argitanii gaafa waa balleessitan jireenya kee bichi keessan bichaa osoo hin taane jireenya nama meeqaa mulu bishaan na jette. Oromoo guutuu Oromoo kutaa hundaa mataa qaqqabachiisa Taajuun. Hojiin inni hojjete jechuudha. Nawurrii hojjete. Hojii tasuma irraan bareenni hojjete. Argitanii gaafa waa hojjettan osootti yaadanii hojjettanii jireenya nama meeqaa akka ashawaatti na hixan biddeena nama meeqaa akka ashawaatti na hixan beeytanii garuu hin beeytan. Har'a garuu nafsii nama meeqattuyyuu isa wajjin du'ee ka'aa jira Taajuun. Kanaafuyyuu Oromoon Jarman jirtan akka Taajuutiif osoo hin taane akka Oromummaatiif
mucaan kun iddoo guddaa gahuu hin danda'a. Mucaa kanaaf birmadhaa. Please mucaa kanaaf dirmadhaa fi mucaa kana haadha fi mucaa kana wal qunnamsiisaa. Waan biraa hin dandeetta waan biraallee mucaalleen fayyuu danda'a. Mucaan homaayyuu chaalenjii dhufu hunduyyuu hunda dabarsuu hin danda'a. Mucaan umriin isaa daa'ima. Cinqamuu sammuu kanaan jiru. Umrii xiqqoo kanaan cinqamullee tana keessa numaa ba'a jechuudha. Garuu isin bira dhaabbadhaa. Please jechuudha. Akka isaan laalinaa bira dhaabbadhaa. Akka haadhituun garaa nama nyaattu haadha teessanirra qabaati. Laala hanqamta akka lapheen haadha nama dhukkubsattu namaaf jecha jechuudha. Hundi keessanuu haadha malee hin dhalanne. Oromoon Jarman akka inni hojjete hin laalinaa. Mucaa kana bira dhaabbadhaa. Haadha akkatti booyu tana haadha teessan ijaa laphisii fayyisaa. Haadha fi mucaa kana wal argisiisaa. Akkuma mucaan dubbate viidiyoolee baay'ee kan hin dhisne mucaan. Maaliif komii mucaan waan kaasiif jechuudha. Kuni qaanyiidha Oromoodhaaf osoo viidiyoo sun gadi ba'e. Galatoomii jennaan mucaa viidiyoo waa'ee mucaan boo'ee Oromoo himatee san gadi hin baasu jeesaan galatoomii salphina Oromoo baga gadi hin baasiniin jaa. Oromoo naqaa badaa keessan qabaa hidhadhaa. Wanti isin gootaniif Taajuun siilaan lubbuu namaatiin dararamee lubbuu namaa saqqalee lubbuu namaa ajjeesee inni haasa qayyamu balleessaa isaati. Garuu daa'ima miskiina kana fayyisaa. Daa'ima miskiina kana makaraa san keessaa baasaa. Haadhi isaatiin wal argisiisaa. Barumsa isaa haa jalqabu. Achi rakkina san keessaa baasaa. Oromoo seenaan isin gaafata. Waan nama mudatu hin beekamne sheexaanatu itti bute mucaa kana jechuudha. Silaa har'a jireenya gaarii meeqa jiraata? Hinaaffaaf jecha jireenya ofillee balleessee jireenya nama meeqaa balleessee nafsii nama meeqaa addunyaa kanarra siqaa makaraa argisiisaa jira jechuudha Taajuun. Kanaafuyyuu Oromoo hundi keessanuyyuu sagalee ta'a mucaa kana sagalee ta'aaf please sagalee ta'aa fi lubbuu jirutti saba ta'edhanii jedhe Oromoo. Isin galte mucaan kun osoo hin dhabamne osoo seenaan isin hin gaafanne osoo Oromoo osoo sabni biraa isinitti hin kolfine mucaa kana qaqqabadhaa. Mucaa kana makaraa san keessaa baasaa. Dhugaa rabbii osoo warra ollaa kennaa kan warra soddaa kennaa kana taate mucaan kun achiyyuu hin jiru. Haadhi tunillee akkasitti jechuudha. Biyya Arabaa teettee mucaa kanaan dhoobattu. Qaata bira geettu osoo saba biraa taate. Isin garuu maaliif Oromootiyya? Maal hayyuu meeqaatatu keessa jira? Isinirraan bareedu ka'a. Isinirraan bareedu muudii ofirratti hin qabatinaa. Dhugaa rabbii saniin ja'a. Abbatti cakkanuu dandeettan hanqaa barbaaddan. Garuu dhala kanatti hin cakkanina adaraa jechuudha. Hundi keessanuu haadha qabdaniif jedhaatiin haadha tanaa dirmadhaa fi halkanii guyyaan raftu lubbuun siisa qayyaame jechuudha. Akkas waan hojii turtaniif galatoomaa saniin jaa yeroo gaarii qabadha.